قافة ما يصير أنا الرقافة ما يسمى تافيم جاتنا الجه جه أبلي يجي إساء وجين تاني خبرات من قدو بيتنا أو من قدو بيتنا نما ولا لجوا ورا ولا على سبني سويا بليس ورا ما كاساني بليس أنتم من سن ما تخبجاكوا النبي رن ما تخبجاكوا من قدو بيتنا مالك أن ما دبت يجون سن اللي نجروان دور كذا أما قدو نما يدو وجين تاجر إساني مالك مرة توسنا قرب بليو مكان ما بليسنا تناني واني دلقا قرن ننجي أبريجكي سوني بجتة أولي نسينيجو هانين هجوني في نجان الدابهن الكشرة إسلاماتي واني شريان سنجت وسدي جيتين سدين تكدكان خفل جنة خفله إيجاز بود هجوا الدافتان بوتا مجادر بتيرتي مجانا كشرة إسلاماتي سأكهر الدنيا تيس هذا كبا إني مصروف سا خفلو كبا إسرة فردي قونان جين أكشرة إسلاماتي ندي دابدا نندو عملته مجادر بتيدمتي حتى ميشا بنا خيسا هو جنة دبلة ميشا بنا خيسا وان فيت الرافضة توجه والله قال دومين جفامي نما خبجا كبا هنكا وان فيت الرافضة وان فيتوس مجاسيتي فادي توجه والله نبرت تكرجع على بويا كاميرا بيرا ركافة دبنا مجد جلطان ميشا سنا أشما دمتي نبرا بودتي غرغرتي ميشا بنا خيسا كونترات بكتك دين غرغرات هنجتي أفان سيتي نايمتي خاكس جتة نايمتي أما ديبتي ميشا سنرا غرغرتي مارة جتة دبتي مجا ربي خيسودا تويا كاميرا بسنديسو الرب ما حاسويتون غرغويا كاميرا براسكافة توتا ممكن دبي جارسا جارتي هم تودا إسين هقول رأم تدبين ورني سنجة الرابودا هنگباتي سديتي إسن جارسا جارتي جامتني يوم إفبودا نديبني التنلي ربين خرا إسني بنجرا ولديبولي ندين دي سنجي خران سلا أتدمتون يا هاني خرا خنامتي خرا من قدوتين أنا فاسلانا دبتي ولدتي سنين ديبنو يا بريكتي يا مجاخنا ديبي يون جنين سروتين هنين دين ديبي سولين نوتي أكني ديبولي قرون دي خرا خنا ما رفت أبو خرا ما رفت بليتي خرا دبرتي ولك أبدي دبرتي دان أكا الرسل مقطعنا وإسن أول ما المنبيات يورعوا بليزو وان براد أبدنا بو إسلام ما رئيس الإسلام أمة إسلاماتي أكنا ولا رفستني ما ميديا رتول باتني أو بليش أكنا سرانيني والله خبجات جراي تشانتين بيرا أكسي ديبتاني أنا اللي أكسي قياسون سجنا رابد مالك قياسون سيفون مجاسون كارشي ذكرنا خن سنيجة كارشي ذكر فرن نسير رئيس فرن نما تقرن فرن بور ديبتاني أرشي إني كمشان الرافضة إجتني ناسويتا Saya kum jam furateta koya ada Rashida dufte. Tiga matam tu di madu bartota. Ada Rashida, assalamualaikum. Sini bida kama. نلقى وعليكم السلام. Nega. شنو بكجر تانيتي نجيني سنادك أبو akka gaariitti nu ربي سيادة dhaggeeffadha. Dubartiin as dhuftee wacu jirtu hin jirtu. Inninis dhaggeeffadha. Inninis ilma Oromooti. Isiinis intala Oromooti. Bakka kana wanni jiru hiree biyya bahudha. Tana jala sarara na dhaggeeffadha. Ammoo ni haadha ni kaan akka fedhetti haa hiikamu akka fedhetti haa hidhamu jaarsaaf jaartii jidduu Rabbi malee abbaan fedhe qabeeku hin jiru akkaataa itti jiraatan. Nuti walitti isni kaan goone addaanis hin baafnu. Garuu isii jiruu isiidhaa qollofee waraqaa UN isii irratti cufee ifi isaatiif biyya sanirraa biyya biraatitti Aba Rashida ada abimee dura maaltu ta'ee jejii na gaafadhu. deemuukaa fi dhibba takkaa jira sirrittiin isinii ibsa. Aba Rashida Dhaabbadhu dura siin gaaf. si gaafattee dhuftee na gaafadhu dura. Maaliif isin dhaggeeffachuun ture waan isin jechuu Akka jirtanii. manguddoo na gaafattee. Qoy dhaabba dura kaa afaan naman Waan qabina gaafatee dura afaan osoo naman haasoo qabina deemtee dura. afaan naman dhaabbadhu Adda Rashida. afaan naman wanni isiin himattee Adda Rashida. Adda Rashida. obbuta kaa dubbadhu haa Adda obbuun Rashida. dubbadhu boo Adda Rashida. Adda Rashida. Adda Rashida. Adda Rashida na dhagaarta hoo yoo dhage. jiruun isiidha Adda ani Rashida naa yaa dabarte dhaggeeffate jala hiree waan harkadheetiis Adda Rashida. Networking qabdu. siin dhagaa Ida dura ani. ahaa
dhimmi an dhimmi Niin irraa daga, dubbataa niin daga. jiru. Itti fufu. Okay, sarata kan eeggatu. Dhimmi an irraa dubbataa jiru dhimma faamitii fi dhimma jaartii faamitii miti. Dhimma ustaadati. Ustaada kana waan sirriitti itti dhiyaadhee beekuuf isinii galee miti. Sheeyini kun dhuguma akka reefuma akka ati jirtutti jedhan 5,000 ta duraanii tana hiikee 10,000 ta'an hidhe. Dhugaa sheekan barbaada malee an dhugaa haadha manaa faamitii fi dhugaa faamii dhugaa jaarsaaf jaartii rabbi tokkocha beeka malee nuti hin beeknu an keessallee seenuun barbaadu waa'ee jaarsaaf jaartii. Ka ustaadaa kana akkamitti hubatte yoo badii qabaatan badii yoo dhugaa qabaatan dhugaa isaanii qofa hawwannoo jennee ka mirga dubartootaa falmu mirga dhiiraa falmu kan warri falmu haa falmu yoo araara taate rakkoo miti jechuudha. Isinii galee waan san barbaada. Amma fixattee asli ani si dhaggeeffadhe na dhaggeeffachuu Tabakka sheekaa san dubbadhu tabakka hiree laallatuu fi waraqaan laaqamuu dhabuu sun san booda itti namni deemna. maqaa isaa ana Adda Rashiida bakka neetworkiin jiru dhaqi neetworkii guutan neetworkii qabdu. Haani deebitee dhumaashi. Adda Rashiida neetworkiin qabdu. Haani. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Asli. Haani An ta'e. mali. Haani ta'e. Ya dubbi shekada quuqamte dubbachuun kee umaaroo koo hin qabu dhugaadha. Ila maali beeyta haani na hubadhu haani. An takkaffaa maali wanni isaan na godhan maali ni beeyta asli. Haani si sirreessa dhaggeeffadhu. Wallaahi an akka anii fi namni biraa gargara si sirreessa dhaggeeffadhu. Ayyee naaf sirreessaa qoy gaasii fi nima wanni hin. Kanaa takka waan irra dhaabbattee natti himtu qofa barbaada. Waan irra dhaabbattee dubbatu. Ani sisin beeku obboleettii tiyya faamii hin beekaa ati faamillee wallaahi anaa tokko rakkoo miti sun. Rabbi walitti isin haa tolchu. Yoo addaan baata illee rabbi isinillee rizqii haa baasu isallee rizqii haa baasu jaarsaaf jaartii wal dhabuun adda bahuu wajjitti araaramuun duruu jira jechuudha. Garuu sheeyini kuni nama guddaa nama anaafsii fi faamiif warra hunda abbaa keenya nuu ta'a malee obboleessa keenya kan gafallee yoo jenne hin beeyta umrii isaa qaamallee beeyta waan ta'eef. Amma bakkeen ustaadni itti simiidhaan akka reef jettan san. Bikkitti namiidhe kami ni beeyta asli. Anaa laal. Nadawwalaniiti suma kiyya dawwalanii ni kaan irraa faamin suma kiyya dawwalee ni kaan irraa buusuu fedha micoota naasin naa dhiyeessaa jeen inni jechuudha faamii jeen anaa guyya sadii waraqaa bitanii kan guyya sadii farrameefii jiru jechuudha sanii sheeka gizeen dhufe ni kaaddanu baasee wanni isarraa na aarse jechuudha. An hogusanitti laaladheen maaliif an osoo waan tokko waan qabne surprise na godhan si galee surprise ta'e ni kaahii kuufee na jaani eessuma kiyya dawwalanii yaaman guyyaatti qabatan na fidan gizee na fidan ni kaanarraa buusan gizee narraa buusan aniin jeen ilmoo ta'e furadhu maallaqa dhugaa akkuma inni jee ilmoo naa darbe namni ni laalataa darbee gusan irratti. Gizeen irratti darbe maal naan jee ni beektaa Sheek Sharafaan bikaan ta'aare jechuudha. Anarraan tana intala dhalaati nama osoo bultii keessa jiru jechuudha dhalaaf jecha hiikameen ogusanitti. Amma jee nutiitus yoo deema bikka qayyimas qal'aqiiti farramii fi naan jee Sheek Sharaf afaan isaatiin. Wanni isatti na aarse guddoon. Amma ati gizee hiikamtu kana ati faamii wal dhabbee qabdammoo maali sababaan itti hiikamtu? Sababaan itti hiikame maal naan jee bikka waraqaan kaan hojii wallollee dubbuma dhalaa tanarra wallollee maal naan jee haniyaa an biyya kana keessaa hin deemuu fadha. Atii fi ilmootiyyaas isin sponsora isaniif hin godha akka nama takkatti. Bikka nikaa kana hojii dhaqiiti sponsoraan harkadhe kobaatiyyatti an kana fixadheetiin atii fi ilmootiyyaas sii fixaa naan jee. Ofii deemee ka'ee sii fixatiin jedhe. Geema qabadheetiin jira. Gizeen geema kanarratti illee harkadhe warra keenya ergisiisee yoon harkadhe saniif hin godha. Ilmootiyyaaf hojii as keessa sin dhiisu sponsora kana naafixii naan jee namticha kun. Haaya rakkoon qabu faamii waan itti jirtus dhiisi. Siifin fixa humaa rakkoon qabuun jeen. Hayyee waltaanee bikkanii haadha inee jechuun
الدبانة قلين ጊዜ አደበው asli no asli dhaabbadhu maaliif wanjalli gaarii miti siidhaafis isaafis takka ta duraa ilmoo namni nu go'aare haa darbu laafee gosoon dubbachuu jiruuti networkiin na dhaabe dhaabbu ilmoo tiyya agarsiisu ani usii dhaabbadhu kana nama dhaggeeffadhuuti maal taate wanni bakka kana jiru wal hiikaan rakkoo miti isin feetan wal jaalattan wajji jiraattan ammoo biyya san keessatti wal dhiisuurraa nuti dubbanne akka dubartiitti taakkatan faamiin hin dhufu kana jaanii jettanii kareefu qofaltan sirritti faamiin Kanadaa osoo ilmoo qabu ilmoo isaa biyya san keessatti dhiisee abbaan rispoonsora godheefsan akka biyya kana finneen jala sararee isiniin kana qabadda. Abu Rashida guyyaan dhufuu fi baatiin dhufuun si hima maal akka fidduun si ilaala. Haafitadhu ka. Ammoo haasoo osoo asliin haasoo jiru osoo asliin haasoo jiru dubbachuu ture networkiin na baase. Yookaan dhagaye Abu Rashida manguddoon biraa ni jirti manguddoon biraa oseentii haa dubbatu. Manguddoo caaltu hin jirtu anis manguddoo. Osoo namni haasoo jiruun dubbatinii qaallitti. Faami afaan kee walii qabadhu qaallitti bitituun Abu Rashidaadha. Abu Rashida. Sindaga asli. Ila amma akkana goone. Andura waan baruu barbaade mucayyoo tanarraa waan baruu barbaade. Haani ati yeroo si hiika waraqaa tolfadhee silee tolchaa siin jedhe tana faamii kana ka jibbiinsa hiite moo maslahaa as keessaa ittiin baataniif haya jetteen dubbiin achi jabduu. Ka jibbinsaati miti wanni inni naan jehe maslahaa saniimti namaatu sponsora Kanaadaa naa godhuu deema. Micaa tokkotu amma dura Feesal jaanii ni sponsora tokkoon harkaa qabaa je'een baatii jaamu baatii torba dura nama kanama takka namaan as fiduu barbaadaa je'een gaafsan faamii fi micaa walirra jiran ture si galee faamiin koobaasaa godhachuu hin danda'u ani irra hin jiru faayilan qabu yeroo sanii faamii fi micaa walirra jiran ture sponsora san faamiin namatti barbaaduu ture akka namni biraa godhatu baa sanii namatti dhabee jira. Sponsora saniitu amma jiraan anjee ani ati seega waraqarra guutamte sponsora saniin godhadha ayyooniin deebiis isanumaan fayyada micaan sana kana anjee sponsora kana godhadhu anjee akkam jettaan anjee naan mari'ate jechuudha akka jaartii isaatti. Atillee geema kana taphadhee yoo rabbiin na milkeesse ati fi micaa biyyarraa maallaqa eeggisiisee waliin isan godha garuu ammaan tana faamilii sadii oggumee qama korree. Namni nuuf godhu hin jiru anis firan qabu atis firan qabdu saniifuu micaan Feesal kun gaa liqin nageessa dalageetiin firraa kafalaa ati akkam jetta atis malaan sii godhaan anje amshir ati deemnaan waan akka nama deemeetiin jeen sultan nu baasta ayyee jennee wal taanee bikkani haasan walii aanaa akka bikkani haa dhaqanis hin beekne namatti hin himin anje hayyee bikkani haa hojii dheeyne namumatti jiru farramsiisan anje farramsiisannee gizee farramnu kanallee akka sponsora kun dafee naa seenu akka nama baatii jaadiro walii kee goonaan anje hayaan jeen amma haya jennee wanta kana fitannee gizee dhufne asli inni amma wanta kana fitannee dhufne Khamisa waraqaa namaa kannanii jira ballama san dhaqe. Namtichi kun akkam taate jeenaaf hin dawwale achumaan mana rammee kutee kayetiin itti dawwale bilook na godhe bikka san finnaafin faamiin. Bigee bilook na godhe ilmootiyyaaf waan takka mana keessaan qabu guyyaa takka maallaqa dukkaanaa kaayee kayetiin bikka inni jiru mana rammee san dhaqee dhabdee jechuu gizee inni bilook na godhe. Narraa banuu didanii kayetiin galee galgala narra dawwalanii Sheek Sharaf narra dawwalee faamiin sii kuufadhaan abbaa kana jaafaamiin akkam jettaan anje maaltu tanaan dhufe gaa anis jeeni humaa rakkoon qabu hin jeen hayyee jeetumaan irraa'us ta'ee faamiin namchi tokko kafira keenyaatti jira eessumummaa tiyyaati itti dawwalee micoo teessanii kuufadhaa jeen faamiin hayyee
amma gizee jeen sheek sharafiinis jeeni akka nama takkatti yaa sheeka dawwalee jechuun sheeka dhalaa jeen na hudee baa namtichi kun fe'uunalleen hiikini mikaa qofa naaf haadhiisuun jeemmee naan hin jenne haa jettu an akka mataa kiyyatti itti dawwalee jechuudha. Namni waan biraatillee waraqaa nikaa kanaas godhee fi fixee fi kan inni amma garagalee akkana joote nikaa rasuulaa qofa haan haadhiisuun jee kun sheekni osoon faamiin til dawwaleen jechuun sheeka dawwalee. Waan biraatillee naaf hin godhin haan haadhiisuu ennaan wajjin rahaa sooyinaa rakkoon qabu maal irratti akkamiin bika waraqaa inni illee maal naan jee akkamiin bika waraqaa san dheeyitaa fi naan jee. San osoon hin beekiniin dhaqee kun amma akkana naan jehu jiraan jeen. Sani ati maan gorsiiti. Ati maan gorsi kun aanan jenne jettu. Akka bikka nikaa san qofa narraan xuwineen jeen. Nikummaanu haanarra taa'u. Inni akka fedhe haa ta'u kalaas hin jeen. Hayyeen aan jehee kutee yaa san booda inni sin danda'amne nama yaani hiikun fada majoo ta'u. Faamiin yeroo sanitti. Okay, jaanii gizee manguddoon dhufte. Sheekninis quraana qaqqaree waa himee jechuun dura faamii waa gaafannaa jaan bikkinni takkitti ammaas achitti aareen. Yaani himannaa himadhaan jenne faamii sheeka jechuun osoon faamiin hin mari'atini waan biraatillee miti sheeka nikaa qofa aanaa dhiisu ifi fakka fedhe haa ta'uun jeen hanganaa yaani dhiira lama sadii heerumuun fadhu bultii tiyyaniin jaaladhaa akka fedhe haa ta'u waraqaa nikaa tanaas fixee fi bultii tiyya keessaan ta'a halaas hin jeen. Hayyeen aan jee anaaf sheekni adda baane san booda gizee mana san dhaqu jechuun atis hin dubbatin naan jaani inninis ni ta'a san booda faamii ati akkam feetaa jaani ol ka'ee an hiikun fadha jeen. Gaafanne gizee faamii gaafatan kan. Isaammoo yaani dura namni irraa eegalu gaabbaan dhimmaa isaanii kan isaan walitti qabe. Isaanii isa gaafatan jechuudha. Eega inni akkana jee muti waan goonu takka silaa yaani walittillee isan deebisuu ni mokorraa eega inni akkana jee waan goonu hin qabnu ni goonaa waan isii as kaa'uu ni dandeessaa fi jaani. Jeen. Fixattee? Yaa hin fixanne koo jeen. Hayyee waan kiyya gizee irraa naa fuudhan maallee inni hirratee jechuun manguddicha tokko ta'a. Dubbii kana itti laallaa jeena isumni keessan yoo maalleeyni kun maalleeyni isii gamaariif kun guutamuu baate borutti nuuf dabarsaayii jennaani manguddichi inni fidatisan laa dubbiin borutti dabruun qabdu arruma dhumuu qabdii jeen kayfaami maallaqa liqii barbaaddaddu wanta kana guuti irraa fixii jeen namtichi jechuudha. Akkasitti narraa fixan an yeroo sanitti jechuun nikaa kana kanuma yaaminas akka nama guddaa takkatti sheekatti illee himaddee akkuma nama siinjee kana gaa. Yaa boon ni kumallee naadis inni akka fedhe haa ta'u an takkarra lama heerumuun fadhu kunoo sheekni ni jiraami. Namaatu isa kana godhu jira. An bultii tiyya keessa taa'u ni fedha. Isa namaatu kana godhu jira. Inni akka fedhe haa ta'u kalaasi an bultuma keessaan ta'an jeen kunoo sheekni naanaan jenne haa jettu. Itti dawwalee jechuun mataa kiyyaaf. Shayini salaatu bayanna fakkaata hin dhufanii